Ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Namoonni daa'ima qaxxalee kana gargaaruu barbaadan kun akkaawuntii as jala jiru kanaan gargaaruu dandeessu. Akkuma beekamu artistoonni hedduunis daa'imni kun hedduu isaan gaddisiisee artistoonni gargaaraa jirtu. Fakkeenyaaf kanneen akka Galaanaa Garoomsaa artistoonni birootis gargaaraa jirtu. Namoonni viidiyoo kan isin bira ga'e hunduu namoonni daa'ima kana gargaaruu barbaadan kun akkaawuntii as jala jiru kanaan gargaaruu dandeessanii gara viidiyoo isin deebisa. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa galataa biyya. Miidiyaa irraatii arginee dhufne harmee Basifqaadhaan. Meestii haala akkamitti akka jiraattanii haala keessanii nutti maxxansa. Haalli mucaa kanattiin guddisaa jiru jalqaba utoo dhukkubiin dura mana namaa keessa deemee kan hojjechaa ture. Naa biddeenan tolchaa ture mana nyaata namaatiif jechuudha. Nama isaati kaasee ammoo ergasii xiqqoo ishii sababii qorraa halkan ka'ee biddeen tolchuu qorri na rukutirraan kaaseen dhukkuba sombaa godhadhe. Sana booddee isaan dura mucaa kana da'ee naannoo 6-9 qabame gara waggaa 3 wayii akkasuma dhukkube. Isa booddee immoo isa dadhabnaan hojii humna qansiraa jalqabe. Isas immoo yeroo tokko yeroo argadhan humna koon hojjedha. Yeroo tokko biddeen mandaraa deemee nan tolcha. Yeroo immoo hojii humna argadhus gimbanyoota jalan hojjedha. Mucaa kana haala kanaan guddisaa. Inni immoo erga amma jabaatee ergii miidiyaa irratti tiiktookii jalqabee namoonni garaagaraa waamu. Yeroo waaman bakka mobaayilii waliif gaddeemee abbuma argitu laataaf birrii. Kan toleefis kan tole 50 kennaaf akkuma namni kenneefitti birrii sana immoo keessaan balleessu. Fidee dhufee natti laata waan mana keessaa yeroo inni biddeen bitee baatee dhufu jira mucaan kun. Xinnoodhuma isaatii kaaseeyyuu gargaarsa biraan qabu. Anumatu faana rakkatee bakkaadhaas bakka abbaas bu'ee faana rakkatee guddisaa jira. Yeroo namni akkasitti fiizikaala koo laalu namaaf fayyaadha garuu keessi koo fayyaan qabu. Manni mana kiraatiin ulfaata. Birrii 1,000dha. Gara kanatti xinnoo ishee wayya magaala keessa immoo ulfaata. Mucaan tiiktookii hojjetaa birrii gahaa qabdi firoon namtillee birrii qabdi ishiin birrii nyaatti naan jedhu. Mucaan akkasitti hojjetaa maal dhabde ishiin naan jedhu. Akkaataan irratti jiraan yeroon qarshii argadu anumatu waatee kuffida. Yeroon ammoo yeroo gabuu buluu jira. Yeroo arganus jira. Suutuma yeroo argannu waan itti fayyadamu. Yeroo dhabnu immoo agabuu keenya bula. Yeroo dhukkubsatti yeroo sanatti dhagaa. Akkina TV fa'i hin qabnu. Omaayyee akkuma sana waaqoon nu gargaaree waan mateeyyuu arganna malee. Maatii kommoo rakkiseetu anammoo kompiitara na godhe. Yeroon wanti na kennaa jedhuuni maqaa abbaa kee natti jedhadhoon. Yeroon ijoollee waan tokko abbaa namoonni maatii isaanii ijoollee waan garaagaraa ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Waan adda addaa yeroo bitaniif rakkina guddaa keessa jira. Yeroon immoo mana ofiisaa deemuuti. Yeroo isaanii mana ofiisaa deemani wanti bitatani homaayyuu maatumti koo yeroo argatan bilii kun inni gida manaa kennan bitaan wanti itti bitadha malee waan qabdaniis na gargaaraa kanatti jabatina. Kanaan jedhus immoo kanuma akka namoonni TikTok irratti ilaalan miti. Ani garuu kan koo seexana kamtuu dadhabee asiinis kalaanatti cufuuf deemu lakki ganda bars hin cufu tole ka suutuma jennee reeggannaa jedha. Laamee haadha bassuu nuni garee ati samaa jedhamna akkuma sila sitti hime namoonni biyya alaa fi biyya keessa jiranii namoota akkas rakkina keessa jiraniif akka gargaaruuf maallaqa nutti erguu jechuudha. Kuni qarshii 30,000dha. Maallaqa kana kan ergee namoonni maqaan isaanii akka dhahamuu hin barbaanne namoota 3tu qarshii 10,000 namootuma rakkatan biraan ga'aa jedhanii nutti erganii kun immoo maallaqa kana isiniif finne jechuudha.
galatooma waaqayyo sinaa eebbisu warri nu gargaaranis waaqayyo isaanaa eebbisu lafa isaan hir'isanitti waaqayyo isaaniif haa guutu isinis immoo bakka dadhabbii keessa waaqayyo bakka isin hir'istanitti isiniif haa guutu nama gargaaru sinaa taasisu akkasuma waaqayyo waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama kan waaqayyo eebba waaqayyo caaluun hin jiru obboleessa koo lammis baay'een isa galateeffadha erga isa faana mucaan koo hojjechuu jalqabee jijjiirama hedduudha kanan arge. Besuko. Kono harmee kee fi birri 30 kennineef yeroo meeqa kennineef? Eebbifaman jedha. Waan nagadamus qabaatan isanii faana nagadamu. Waan ijaarsaa keessattan immoo waan ijaarachaa jirtaniif immoo ittuu galataan isiniif haa dhaabbatu. Ammanu. Gammaddeetta? Wantoonni kun darbaa akka irraa kana miti ati nama guddaadha umurii kanatti akkas yaaduu wanta guddaadha harmee keetii sin darbaa siif sin darbaa namoonni viidiyoo kana ilaalan immoo sin gargaaru sababiitii fi nuyi sin bokkee jirraa jabaadhaa shi